Cinqii yaa okay cinqii dhiira Oromoo nan deessu ayyee walii gallaayyee. Dhiirri Oromoo maallaqa nama gaafata ilmoo nama gara lammii keeti inni kun saba keeti foon keeti afaan keeti dubbata. Osuma inni si dhiisallee ilmaan dhaltu sun ilmaan abbaa beekan. Ilmaan ganda qabu ilmaan gosa qabu. Kuni Araba. Kun Somaali kun Keeniyaa kun Ugaandaa. Okay fincaan warra kanaa kana baadhattee kana dhaltee jechuun osuma inni situ mullee baate osuma mana bareedaa si ijaare osuma jiruu bareedduu si kanne osuma raasi gootise. Fincaan nama biraa baadhattee kana dhaltee jechuun gammachuma akkamii qabda jechuun akkamittiin boqonnaa maalii qabda jechuun an kanaan galle kana jechuun amma dhiirri Oromoo akkasii cinqii akkasii qabaa kanaaf warabatti heerumta akkasii sayyaadde. Dhugaa keetii tokkoffaa irratti ilmoo biyya Arabatti dhalanii guddisanii biyya galfatuu jechuun abbaa dhalee fi abbaa wajji rakkate santu beeka shamarran jechuudha. Siigalee? Gammachuun harkadhaa jettee numa yaaddaa ka jettee osoo taani rabbiitu beeka yookaan gurbaan kun na jabeeffatuu danda'a taaniti rabbi akka kiyyetti immoo ilmoo suudiirra ilmoo yoon hin dhalee kasaaraa waan qabu natti hin fakkaatu suudiin osoo ilmoo isaatii wajji biyya galeewu akka ilmoo sanii wajjin irraan hafne abdii ilmoo sanii jee. Maal diimina isaaniitiif moo birri isaaniitiif? Waan hedduu ilmoo jaalataniif. Suudiin namaa miti? Nama. Namaree. Maarree ati birri jaalatta moo diimina jaalatta? Ani jireenya hundumaa hin jaaladhu. Maallaqaas yoon qabaadhes hin fadhaa. Maaliif jennaan jireenya bakka namni birri. No. Baga qaaniin qabu ani gaabbiin jiru. Safuun cabsin safuudhaan gaafadhu miira keessaa ba'e miira keessa jirta. Innaan illaa ay dubartii. Awwa tanaaf dalagadhaa isin hin jenna dhageeffadha. Fincaan nama birrii qabu rakkoon qabu Somaaleellee ta'e kun dhageeffadha. Okay jechuun amma sa'aatii kanatti sittiin gurbaa sanii jaalatta moo wal dhiiftan? Ani osoo inni akkuma aara kana Oromootu na jalaa garagalcha wallahi ijoollee Oromoo na jalaa garagalcha hooyi Oromooti na jala hooyi Oromootiif arraba Oromoo dadhabee mucaan malee wallahi na jaalata. Okay namni hedduun gurbaan kun tuqee jira yaani gurbaa kana takkaa wajjin jiftee takka rabbisan. Tuquu miti ijjiti jaalta saayoo akkanatti namni sittiinaaf gurbaa sadii jasteenya akka wal bira agarra jiru rabbiin na harkaamsa ilma namaa moo himaa rabbiin na harka. Hin garree waliin isin kiifne sintuune. La. Wali si barre ijji jaabe saalle wali nagar. Naaf inni social media ra wali. Yaa arabni gara laafa video faadhaan tafee waan nama agarsiisa. Videodhaan waa agarsiisu nu waan agarsiise takkaatee waa agarsiifte. Wallahi gurbaan kun takka ani garuu ammaan tana ijoolleen gizee haasawitu namoonni baay'een isatti dhiyaatan jirani miti. Gizee shamarrani zamma shamarrani gurbaa san beeytan yoo jetteen guutuu ni beeyne sinyetti waggaa maaree dura beeyne maaree. Hunda tuqee jira namni tuqee hin jiru ijoollee warra harji guutuu tuqee jira gurbaan nama sawwaaqa kakaraa yaasu tuqee jira dhiisanii miti. Amma yoo fiidiyoo kan kee ijoolleen Oromoo walaa jawwaala isaa keessaa fiidiyoo kan kee fiddee. Fidaajii nanaa qullaa dhaabbattuu harkan fidaajii. Ati yoo kasaa rabbiin igeessi qaba takkaan agarree. Wallahi na anaaf inni takkaa gurbaan sun fiidiyoo kool gizee wajjin dubbannu takkaa afaan sharmutaa waan dubbateen beeku. Kena bilbil deebiin jira. Deebiin jirta. Mee kakata akka takkaa gurbaan sun qaba isaas agarsiisan. Wallahi niin kakadha. Mee kakadha. Wallahi billahi niin kakadha. Kan kee akka takkaa agarsiisna kakata. Yooni inni qaama kiyya kaa. Harma kiyya kana inni harku taate wallahi billahi niin kakadha wallahi niin agarsiisne uummata akka mataa isa taasu kanaaf akkuma viidiyoon taasu kanatti taase. Sigale? Yani sagalee qaqallisee miira keessa galchuu sana laaffisuu wanni akkasii hin jirtu? La. Anaaf inni jalaajila takka sachi yaanee akkasitti akka namni wal laaffisisaa wal laaffe. Guyyuman viidiyoo galla keessan ture guyyaa tokko wajjin haasa'e khalaas. Guyyaa tokko wajjin haasa'e miira itti dhagame natti hime gizee san keessa maal naan jee sittiinaa naan jilaan ani hedduun si jaaladha arra hedduu yeroo hedduu ati gizeen si dawwale ni loltaa ani itti ni lolaanii ittiin dhiyeesse jechuudha ni loltaa garuu taraa tana akkamitti akkana na dubbistee naan jedhe
Bakka nama tokko gizee inni si Araba Suudiitu dubbista. Araba Suudiitu akkana siin jedhe. Hadda baala arabni Suudii shamarran keenya bar shamarran Oromoo bar lubbuu tana baasaaf bar lubbuu tana ni beekta. Wallaahi billaahi nama ijoollee nyaatu dhiira biyya biraa jee qaanfatee maal jechee dhiira irraa fagaata malee yoo heerumuu barbaadde amiira ni heerumta amiira mush kanaa miti maal jechuudha. Garuu Afaan malee wajjin asirra. afaan arabaati walii galteen itti heerumtee jireenya raahaa si jiraachisa wallaahi warra ilmaa irraa dhalee hundaa jira jaanii. Hai. Nama ilmaan biyya sana keessa daddaree jiru jira. Suudii irra. Nama lammiitii hin ta'in nama saba hin ta'in nama gosa ta'in ta'in itti heerumtee gara ciifta. Mana itti godhee makiinaa itti godhee jireenya itti godhee dahaaba itti godhee waa hunda guutee fi akka beera isaaniitti kunuunsee mana madaamirraa baasee jireenya dhuunfaa isii godhee fi waan feete waan isin gaafatte akkana lakkaa wallaahi bilaa ji'aan kuma shan kuma jaasii kanna. Riyaala kuma jaasii. Maqaa kanaafuu waa'een sabummaatiif waa'een dhiigaatiif waa'een oromummaan jiru rakkoo miti. Egaa maalirree jireenya jiraachuuf nuti shamarran jechuudha ammaani anamma yoo inni itti ka'e maaliif wanta akka qofaaf hin jibbaanii uummata kana itti heerumu gaafa ati biyya kee deemtu ijoollee isaas itti kan. Silaa ijoolleen tasaanii wayideeti akkamitti deemte kan godha. Amma bar rabbiin dhalaa sabni dhalaa amma akka taasisu kanatti inoo akka taasisu qofaa miti yoo namoonni waan akkasii godhan dubartoonni waan akkasii godhan tokkoffaa rabbiin isaanii birriidha. Lammaffaa rabbiin isaanii diimina. Sadaffaa rabbiin isaanii qabeenya. Sadaffaa rabbiin isaanii salmaata. Afaraffaa sabni isaanii Oromoodhaa miti qabeenya. Koi wanta akkasitti maa koi. Ana ammoo osoo si ta'ee bakka ta'e dhalaa ta'e wallaahi du'een bada malee ni hin gubadha malee raana goosaa miti dahabaa miti warqii miti birrii miti maalii miti maal naa godha malee ijaazatti wallaahi dura ciisee lokoti yaddaan hin qabu du'eetumaan gubadhee badee miskiinee tortora. Ahaa ellaata dubartiin maal Oromoon jettu sun amma naa galle. Isaati itti heerumtee dura ciiftee irraa dhaltu mitiiti. Isaati isa fiidiyoo haasofte kan akka waan natee garaa kana keessa ammaa si waan gubatan. Miira keessaa beekaa naarini. Qabbanaa bishaan dhufe. Okay, ammoo okay. Okay, gaafata kan si gaafadha. Wanta kana dagame. Koi wanta kan si gaafadha tura. Arabni kun meeshaan qabu Oromoo teenyaa meeshaa irraa qabaa jiran waan kana kam jettati? Akka nama Araba jaalatetti. Kanama bulchu osoo fedhii fooniin tahini kanama bulchu kabajaaf jaalala dhugaati. Dhalaan kabajaaf jaalala barbaaddi moo guddina meeshaa barbaaddi? Kabajaaf jaalala namni sun see qabu barbaaddi. Fedhii foonii jechuun waan yeroo sanii dhumataati. Isa kana ni sobde sittina. Okay, psychologically maal jettati waan kanarratti fakkeenyaaf Arabni hanga Oromoon ga'uu warra jiru jira dhugumatti dubartii keessaa si dhageen ture. Arabni kunuunsa isaaniitiiti dhiira biyya biraa hin jenne laan an dhiira biyya biraa hin tuune mallee ittiin buune Oromoo guutuun nan buusin dhiira Suudi Arabiyaa keessa jirturraa